shirri guddaan eessa jirti angaatu mucattii okolee sana mucattii goggogduu meentoo kanii farra takkittiin qabne garaa qaba jetti. Garaa maal qabdi isin ijoolleen as jala teessanii yoo arrabsitan wallaahi ni gowwomtani. Garaa maal qabdi kun qoonxee qoonxoftuun ka garaa fi dugdayyuu addaan wallaallee wallaa alhamdulillah jedhani borciin kiyya mallaan kiyya kun wayi maashaallah deemi angaatu maal taate kattaay ka baaltoo baafadhu asheeta kana sin nyaatta maal taata abdiin kunis wi onnee kana na dhaabaa garuu maal godhare maal godha nama anaaf waan hedduu waan gaarii na dalage nama ijoolleedhaaf waan hedduu waan gaarii dalage caaltuu kanaafaa waan gaarii egaa har'ammoo kabajamtoota hordoftoota keenya angaatuu fi faayoo walitti ka'aa jiranii maaltu walitti isaan kaasee alla wala maalirratti akka wal dhabanii yookiin hajjiirratti waa qabde ta'a faayoon yookiin immoo waanuma biraatu isaan wal lolchiisee jechuun ni danda'ama. Keessattiyyuu jechoonni faayoo kun annaan liqimfamne situ gara dogoggoraatti na oofaa jechaanii jirti mucattiidhaani. Durumaan dursee egaa shirri keessa keen jiraanne xaxaan keessa keen jiraanne maaliif ishii amantee waan hin taane hojjetta caaltuu irratti jechuudha. Sanas ta'e kan egaa waan adeemfamaa jiru kun namumaaf hin galu jechuudha. Assalaamu alaykum ashama harka fuune kabajamtoota hordoftoota keenya jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi kiyya sinaa qaqqabu jecha egaa simbirroo masqalaa sin jala ta'ee jira hin dhufaan hin bada haaluma jiruuf jireenyaati na of kalcha baduu kiyyaaf isiniin jecha ijoolleen baay'eellee waan koosuma rakkifnaa mee abdii bira nu dhaabbadhu sheekatti nuuf waamii zaalikaa cinaa dhaabbadhu gargaarii naan jechaa jirtanii dhugaa dubbatuudhaaf hedduu galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Osoo abdiin akkana sinii aarsu osoo sin aarsu osoo itti aartanillee akka abdiin miidhamu hin feetanii dhugaa dubbatuuf hedduu tokko dasna gootanii jechuudha. Ijoolleen onneerraa nama jaallattan ijoolleen dhugaan namaaf yaaddanii jechuudha. Egaa ammas maal jechuu barbaadeni ani ni beektanii sana kana siniin jechuun barbaadu. Abdii faana hedduu tokko dararamaa ture hedduu tokko arraffamaa ture wallahi aga fuulatti na tufanitti magartuun illee jaartiin hajjii illee karabbe maqileeshii kaayee achi baasuu didee inshaallah biiznillah ammoo angaatullee yeroo dhihootti achitti argina jedhee abdii godhadhaa rabbirraa jechuudha namarraallee abdii hin qabnuuti. Kanaafiyyuu aniif zaalikaan waan guddaa hojjechaa jirra jechuudha. Viidiyoon as bahuu baannus keessaan waan guddaa hojjetaa jirra. Isas immoo yeroo dhiyootti sin agarsiisna inshaallah biiznillah jechuudha. Ammaaf garuu ani bira dhaqee akkan cinaallee hin dhaabbanne gahee kiyya abdii miidhaa ture amma immoo miidhama isaa ani irraa eegaa atillee ijoollee qabattee jirta manuma kee taa'ee na hordofii yoo wanti humna kiyyaa ol ta'e jiraate anasiif bilbilaa waan zaalikaan naan jetteef anillee gad dhaabbadhe malee yaa hin beektoni maali abdiitti garaa hin jabaadhu. Akkuma sin nu aartanii nuuf aartanii immoo deebitanii illee immoo nu mararfattanii akkasidha jechuudha. Kanaafiyyuu ani immoo abdiitti dhugaa dubbatuuf garaa jabeenya osoo hin taane akkuma siniin jedhe abdii guddaa kan natti kennite tasgabbaa'illee akka taa'e na godhe maali zaalikaadha. Zaalikaa immoo dhugaa dubbatuuf ni argitanii hedduu tokko jijjiiramtee jirti. Ishiinis gaafa duraa shira hedduu badii hedduu dalagaa turte. Badii ishii sana hundarraa immoo deebitee rabbiin qajeelchee ishiin amma namaaf dhaabbataa jirti namaaf quuqamaa jirti. Gahee guddaas hojjetaa jirti akkuma argitanii kaameeraa dhofkattee waa baay'ee iccitii baay'ee ishee harka jira jechuudha. Waan sooshaal miidiyaa kanallee hin madaalle waan harka ishii qabattee jirtuuf satiriidhaaf. Yaani intala musliima tokko taate satirii ka jedhan sanaaf malee waa hedduu qabattee jirti jechuudha zaalikaanii. Kanaaf bade malee ani waan isin nagaafattan waan danda'u niin godha isiniin jechuu barbaada. Ijoollee akkas naan jettan hedduu galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Amma asirratti immoo faayoon caaltuudha asirratti akka waan summii gooteeti. Hajjiillee manatti fiddee mana kaarabaa dhaamsanii dukkana sana keessatti waan isaan wush jedhan alla wale maaluma hojjetu mee sinnatti maaf kaarabaa dhaamsatanii hajjii faayoon haasaa oofanii jedhamee manuma namaatti qaanyi dhabame bar zamana kanamoo qaanyuma jedhantu hin jirre jechuudha. Mee haati manaa caaltuudha maaluma hojjechi wush jedhu ani akira gaayaaw akkuma dura siniin jedhee caaltuunis manuma sanaa gabbayee du'a ishiidhaaf taate. Kana sitti roorrifti mucattiin jidduutti gubataa jirti jechuudha. Haati sabboontus yoo dhugaa dubbanne nin gargaara jette mee har'amee ogguu caaltuu maali hajjii fi
faayoon itti roorrisan meeti haati sabboontuullee. Haati sabboontuu yaani haadha daa'imaati jechuun haadha ijoolleetiin mana ishii keessa teessee mana sanatti ishii eeguu hin dandeessu yoo diina baay'isuufi taate malee immoo yoo dhugaannin eegaan caaltuu bira taa'aa jette meen biraa har'amaa dhabamtere jechuu barbaada asirratti. Faayoon ooftee hajjii mana sanatti deebisuuf deemti. Akka jettutti walitti araarsuuf deemti. Caaltuunis yaa'u mikinaata barbaaddi malee hajjiitti araaramuu ni barbaaddi. Dhugaa dubbatuuf ni agartanii yeroo baay'ee kanuma isiniin jedha ni araaramti. Kanadha garuu immoo wanni guddaan nama sodaachisu shirri guddaan eessa jirti? Hangaatu mucattii okolee sana mucattii goggogduu meenxoo kan farra takkitti hin qabne garaa qaba jetti. Garaa maal qabdi? Isin ijoolleen as jala teessanii yoo arrabsitan wallaahi ni gowwomtani. Garaa maal qabdi kun? Qoonxoftuun ka garaa fi dugdayyuu addaan wallaallee wallaa alhamdulillah jedhani. Borciin kiyya mallaan kiyya kun wayi maasha Allah maal akkana gogee deemurra rabbiin kiyya akkana bashbash na godhe. Borciin kiyyas taa'u anaaf soorummaa naaf harrisa maal nama ga'e wallaahi akka hangaatu sana na gogsurra ani borcii kiyya baadhee waan koon keessan akkana yoon dimbilik jedhee bashaadduun akkas sinii wayyaa siniin jechuu barbaada. Mucayyoo mallaanuu olii gogee dubbii nyaatti. Wallaahi mallaan walii gogee dubbii akkana olii gadi ooftutu ishii nyaate. Mucaas dhamaaste innis yaluma deemee hangaatu maal taate? Kattaa'e kaa baaltoo baafadhu asheeta kana sin nyaatta maal taata? Abdiin kunis onnee kana na dhaabaa garuu maal godhare? Maal godha nama anaaf waan hedduu waan gaarii na dalage nama ijoolleedhaaf waan hedduu waan gaarii dalage caaltuu kanaafaa waan gaarii dalage amma kunoo akkanatti tonkolii ishii irraa kakaate amma maal jechaarti? Sunis dhamaatuun achuma teessee hoolaa jedhee yoo arrabsu sinnatti aartanii wallaahi hoolaa wayya caaltuu sanarra maali yoo jettanii ammuma kana wayyee ammuma kan ogguushin daa'ima ishiitiin doorsistu viidiyuma sana fuutee deemtee maali yoo shurxaatti fidde hangaatuma kana qilee yoo seensisan uume aga yoomii Sa'iid kun ishii jala deemame haga yoomii gorsan dhageessu jechaan dhageessu ofii waan gootu gana akkana godhe ana shiqalee akkanatti foon kan shaleetti kenna maal gootu sareetti ega mucayyoon keessi yaalaa miidhamte foon hangaatu saree nyaatte waraabessi nyaate kalli walli maal godha aadi kalas bakka mucaan kee miidhamte amma mucattii si yaalaa fuudha akkana daaddee si deemsisuu baannaan jettiin jidduutti mucattii kana garaa keessa waa godhanii akka miidhamtu kun beekamaadha naman dhageessu manuma sanatti waan ishiin keewwatte rabbuma kana gaafadha caaltuu daa'ima jalaa fuudhanii wallaahi ammallee akkana weerarsuun hin agartu miti kunoo bakka fokkoraa jirti hangaatu nanumti yoon caaltuu kana dhiise siiriin taanetti dalagaa jiran kunoo hajjiin illee ila kunoo gaafa faayyoo faan ammachi ta'anii haasa'an kana laaltanii yoo akka kiyya hubattan ta'e faayina haa taatu waa itti darban algaarratti kun maa inni siiriitti dalagaa jiran siirii mucatti amma fayyaa deemtu kan arganii miti reetti jabeeffataa jiran faayoo dabalatee hajjii dhirsa ishii dabalatee ka hajjoo echaa oltu ishiin hajjoon ishii gadi haa baduuti hangaatu dabalatee shirri guddaan immoo eessa jira hangaatuu fi faayoo bira jira maal yoo jettanii dura waliigalee barnamni tokko waliigalee hatee jedhee waan hunda gaggeesse irratti hiratuu irratti wal dhabanii amma waan isaa walitti buuseen akka shakkii kiyyaatti sunis hajjiitti garagaltee niitii dhirsa qabdu fiddee sireerratti namticha gurraacha gureellaa hiriyaa lamaan walii oofuuf fiddee sireerra keewwatte qoongitti goggogduun hangaatuun jechuudha. Ishiin kunis immoo hajjii sana ni feeti faayoon dhirsaa miti raga maqaasaatiin jirtu bee dhirsumadha. Dhirsummaan hin kaadamaare kana rabbiin kana hidhaa isaan keessa jiran xaxaa akkasa xaxuma isaanii kana hiikuu dadhabne bar wallaahi xaxaa isaanii kana hiikuu dadhabne. Kanaafiyyuu ani amma hunda caala ka garaana nyaatu daa'ima caaltuuti amma daa'imittii kana jalaa fuudhanii gara balleessu namtittiin hin dhageessu achi teessee waggaa guutuu nyinyi jechuu malee haamleef naasee bokkeenya haamleef naasee dhuma malee caaltuun uzbillaa minna maaluma goona gashi warri hin gargaarra jettanii cina dhaabbattan kunoo viidiyoo ni agartu bilbilaanis isinitti himne qaamaanis isinitti himne deemaati namtitti achumaa harkisaa baasaa daa'ima ishii wajjin bakka nagaa qabaati jiraachisaan yoo waa dhabdee yoo gargaarsa barbaadde kunoo gabbaanee iyyinee oromoon kunoo miliyoona jala ishii faana jedhee maallaqa si gargaarra jechaan maali waan isaan isiin gargaariin hin jiru caaltuu kana namni hordofiin hin jiru nu caala hordoftoota qabdiiti ni gargaaru yoo dhabde warreen itti dhiyaattan ganuunoo nun feetu
Ana fanan feetu jaanani arrabsuun ijaan loluun fi ijaan dhugaa dubbadhu maali shururuu jechaanii noo lukaa dhugaan dhugaadha maa'inni hajjiidhuma kanarra gaafa duraarra jalqaba ishiin jalqabdurratti himnee dadhabne haarsaa guddaa kaffalti garuu ammallee immoo daa'ima ishii kana miidhuuf deemti yoo isin dhageesse warreen itti dhiyaatan gorsaati namtitti achi gottota baasa yookiin immoo warri ishii akkuma ishii doomaan ta'ina warri jala deemtanii hoo jettan ho'iin maal godha cabaccabuun maal godha poolisatti fida. Faayoo fi mucattii hangaatu sana qabsiisa mana sana baasa. Jidduutti amma zaalikaan illee miidhamaa jirti. Namni rabbi zaalikaa jijjiire nama maraa ni jijjiire inni du'aa mogoona garuu. Faayoo intala nagaa intala rabbiin sodaattu intala halkanii guyyaa rabbi ishiitti boosu rabbiin waan akkasii ishii godhe immoo amma hin beeku bilginnaatti buuse bakka caaltumatti ishii kaase rabbiin. Akka jettutti hangaatutu na dogoggorsiise namni tokko dogoggora yoo fedhe namaan osoo hin ta'in sammuu isaatiin mari'atuu qaba maaf dogoggora keessa seenti ishii dogoggora yoo qabaatte yoo gorsite yoo gorsa ishiin sun gorsa didde sana karaa itti mana sana baastu mijeessuu malee wajjin dogoggoruu qabdi ture yoo anaaf naan liqinfamne dubbiin kuni egaa hordoftootaaf kabajamtoota keenya waan nuti haasa'amu nama dhibaa laaqa baruma baraan laaqa dhoqqee balaas dhoqqeen kun ni qoora kiramtii jechuun ulfaataadha akkasidha. Hundaaf ani viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti galatoomaa jiraadha yoo balleessines nuuf galchaa yaada keessan dhugaa nuuf barreessaa turte gaarii.